maal jetta maali nana taasaa jirtu kun qoy ofii kee wajjin maal asabtaasti naa taallaltamu an nama jabaadha bar nama xiqqaa na seete taa'ii gadi ani maal si anjechaan taa'ii gadi maluushi nagadhiisite Ashama harka fuunee daawwataa fi hordoftoota keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii han nagaa kudha isinillee bakka jirtanitti nagaan keessanii yaa baay'eetu egaa turtii hedduu booda kunoo arra simbira ga'ee jira nu hundumtuu bannee jirra yaa sababii qabna sababii bannee fi waan tokko sirreessuudhaaf bannee egaa akkuma agartanii kaleedha gaaddisaadhaaf nama bareeda nama tasgabbooftu armeen tiyya eessaa akka argatteef hin beekuu fi garuu argite fiddee fi jirti mucoon tasgabbooftudha garuu ani waanan kinu hin somni dhuguma ta'e dhufee jira akkamitti ho'ettanii namichi kun sammuun isaa sirrii miti nama maraataadha jechaan ba'ee ture yaan hoggaa meeqa jechuudha kino akkuma ani jedhee mucoonumti kalee dhufte sunillee kun fayyaa miti maraataadha nama dhukkubsataadha nama akkamii bira na fiddee jettee harmeeti jettee baay'ee tokko hattee deemtee jirti garummaa har'a ani bilbileef hin jiraani namtichi baay'ee tokko gaddee jira gaaddisaan baay'ee tokko gaddee jira jechuun ani waan akkasii kana dubbachuuf yookiin ishee aarsuuf barbaadee osoo hin taane ani bakka amala ishee kana ilaaluu barbaadeetanii daftee aartii moo hin aartu kan jedhu san hubachuufani malee jibba ishee qabaadhee miti jedhee jira. Inna baay'ee tokko si fedha atilee nama tasgabbooftudha innillee nama akkasiiti jedheetan ani dirqama harmeeti dhiisee akka ishee wajjin ta'uun barbaadan jaalataniillee jibbitanii daawwataa fi hordoftoota keenya akkas ta'uu baannaan biyya kanaallee bahuu hin dandeenyu namtichi kunillee nu tafaat ta'uu hin danda'u akkanaan argaa jirutti jechuudha harmeetiyya waan gaarii fiddee jirti garuu immoo akka itti fakkaataa jirutti gaaddisaa dura itti dubbannee gorsuu qabna tureeyyu. Garuu gaaddisaan sijjammar immoo maraataadha kun beekamaadha garuu immoo in sirraa'e waan sirrofne hin jiru gatii ta'eefi hundaafuu amma mucoollee waameen jira waan kanaaf osoo hin taane waanuma kunoo gaaddisaa kanan sittaasaa maal jedhee osoo hin taane waan biraa fakkeessitan ishee waamee amma sirrittan ishee gorsaa jechuun wajjirtootaanii walirraa bareedan garuu dhugaa dubbachuu fi hundaafuu hanga dhuma sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kootii nagaan ta'an gasitti. Kottu maal haadhatu? Salphataan kun akkaaf miila hin qabne. Akkaaf gara hin qabu bakka tokkotti nagaa galata rabbi akka matuuf. Dhiifama naa godhi kadhiin gadda si nufachiise kaleessa. Akka hin taane hin ta'e. Armee nama kana sirriitti kabakabuu qabda. Miti? Maa? Nagartanii ilaala kam isheen nama marartu miskiintitti. Ati jechuudha. Akkamitti egzaansi argu wanta tolteetta. Galatoomu. Armeen tiyya baastee si himutti hin jirtu malee akkamitti si jaalatte gaaddisaa illee akkamitti si jaalatte tureessate. Dhugaadhuma. Yamarri dhugaa sin jechaadha. Eengadda akkas fakkaatu namichi ija qabatee anoo argachuu dandeessa. Isaa fi miti laati boo'ee. Ni qaana'e. Boo'ee maraatee kuma armeen tiyya sitti hamtu horbatte. Maaliif mirqaane? Mirqaanee ta'a lakkii na jaalateetii muti ani kana nama. Si argee rifaatuudhaan waan haasa'u waan dhiisu wallaalee akka nama maraatee godhata. Dhugaa jedhame. Gaaddisaan si bakka beekan ummaan tiyya yoo akkamitti si jaalattu akkamitti si jaalattu jechuudha. Maashaallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ajaa'ibuma. Yaa'u adeemsa keessa ishiin taradda'a maddinti kan jedhuufan xiqqoo mee akkana natti siqeetan akkana natti siqee teetu dubbiin teetu naa taate namichi deemuu fi achi eessa jiru biyya ala deeman Ameerikaan beekamu Ameerikaa sana deemuu naa dabartan jettuure kunoo fidalte kee dhugaa dhime itti maarmee maa dhoksita maalotti mi ajaa'iba qabdatu. maarree jennes maal jedhame Amma immoo si jala qaree ol kaa'e. Si jala qaree ol kaa'e. maal Itti naa jabaadhu jedhe. maal armiti himesu sodaatti. isheen eeggadda iyyuu akka ishiin itti dhufte xiqqoo na sodaachise namichi illee xiqqoo waan akkana jedhe natti fakkaate amma immoo yaada biraa Makeetum kanatti akkanatti bakka argadhee jedhee gammachuu dhugaadha garuu dhugaadha wanti kun wanta mookkita mana kotti mana. Egaa dhuguma akka mucoonu jirtu gaaddisaan nama gaariidha.
gizee duraanii ijoolleen kun akka tokko na jalaa ta'aniit gargar badanii mucoo minyooti jedhan wajjin akka himila na wallaalchisanii yoo jedhanu hojii akkamirraa isa waamee fidee of duuban deebinne akka irraa bilbilee fi akka bariituu na bira jira. Hojii sana dhabe jedhee guyyaa tokkoon qocca'amne waan aarii ijoollee kanaa ismattan ba'a. Akka daa'imaan isa dha'an, akka daa'imaan isa arrabsa. Akkuma fedhe waan godhe nama na hergamu. Gizeen immoo gara hin taane haala biraatiin dhufuu fedhe immoo ani immoo maaltu na fuuldura dhufa? Kan akka daa'imaa isa dhaanu san, kan akka daa'imaa isa fadhu san na fuuldura ka'ee dhaabbata. Gizee har'aa ilmoo ofii ifataniitu ergachuu hin danda'amu. Halagaa ifattee akka barbaadetti haartuwaariitti baatee ergachuun qalbii miti. Namni haarii keetti baatee si dabarfateetuma bira taree kanatti jette sana irratti mul'atu sun eessa jira gizee har'aa? Kanaafin ani qalbii isaa waan ani jaaladheef amala isaa immoo kana godhi jennaan akka daa'imaa kaateetu ergama. Namni kun itoo mana isaa immoo ta'ee jiruu kooti jedhee jiruu isaatti immoo akkamitti haa yaadu kan nama akkatti ergamu, kan nama akkatti rifatu, kan nama akkatti waa hunda dabarfatu. Mana isaatiif immoo akkam ta'ee haa jiraatu, baaraa ta'ee jiraata. Namni mana kooti yoo jedhe mana isaatiin waan nan taane hin qabu. Ofumarratti wallaalu jechaadha. Jiruun kun qalbii miti. Nuuroo sibbaan maqaabirii mooqaal akka jedhan san mana kooti namni yoo jedhe waan fe'oo ta'e amma ruuyin keessa jirtutti mana ofiitti namni xiratii baay'ee qaba. Kanaafuu atis nama alaamaa qabu, nama tartiiba qabu, sana biraan immoo waraqaan kun naa dhuftee nama wajjin tasallafee, nama gaarii, nama boruu naa ta'u, nama waa hundaan narraa bareedu naa barbaadi naan jedhee ture. Anatu mee haala isaa kana sirriitti harramu malee ilmoo namaa waamee fidee irrakkisu kan hin jedhuufan of dhaggeeffadhee maal jettaa jedhee bishqatii mangisee isatti gubaa ture. Har'a immoo akka rabbii ta'ee itti yaadee yaachisee nama akkamiin argadhaaf kan hin jedhu akka tasaati fuuldura koo dhuftee sii bilbilee sitti dubbadhee gaafa akka nama na koo dhufuu qabda jennaan kaleessa dhuftee ulfaadhu haala irratti jechoota irratti waliigaluu dadhabdannatti fakkaate aariidhaan atis harkaa baate. Har'a immoo deebi'ee silkiidhaan waa hunda osoo radda'u immoo naa dhuftee ulfaadhu. Ammas waan shakkituun qabdu, waan haartullee hin qabdu. Akka eenyu isaattis kun malkis ta'ee amma nama tokko namni gabaabinaa fi miti dheerinaa fi miti kan jiru ofii bulfatu yaadan ilmoon namaa kan wal taatu yaadan nama sitti dhiyaate tokko waa hunda si gazzafee jechaadha. Kanaafuu jiruu kee ati akkana jennaa innis akkana siin jedhee atis isaa dhageenyaan innis si dhageenyaan jiruun itoo hin beekne dhufte. Sana biraan immoo nama Ameerikaa deemuudhaan qophaa'ee jiru. Nama biraa ammoo fudhatee deemu ati too deemtee fayyadamtee anaafillee ta'a guddinni kee anuun sin abdadhan kan jiruu keetii miti jechaadha. Kanaafuu mee itti yaadi atis ammas yoo ishi jedhee hojii wayii deemee laata? Warqii sana laalaa fedhee deemee maal hin dagatee? Warqii guddaan bitaafas hin jechaan ture. Yoo wagabbi warqii gazannataalloo ala. Ishi jettee tasgabbooftee haadhiftu malee. Warqaalee nan bitaa fedhee kan dugdaallee dura garuu kan dugdaa sana bitaa fedhee. Sirriidha. Akkas jechuusaa dhaga'e. Inshaallah. Warqii mutamma. Dura warqii kan dursu amala isaati. Namni kun qabeenyis maallaqnis booda darba. Dhufadhuma. Namni kun eenyudha? Amalli isaa akkamii? Sirrii. Jireenyi isaa maalidha? Eessa inni? eenyudha eenyummaa isaa maalidha malee amma maallaqa jechuu hin dandeenyu maallaqni bara kana baala jechuu dandeenya baala sirrii inni dhufallee hin dhumallee ciisetti immoo nama ciisetti sumuun inni birqeedha bakka hoo ciisee bilaashatti wanni itti haata argattu iyyummaaf rakkin bishaan garuura tokkoon argattu kanaaf eenyudha amma amalli isaa eenyudha inni eenyudha sirri waan nan ilmoo namaa sanuma maallaqa miti dhugaadha dhugaadha kan Ameerikaati Armi kaargiloo biyya sana niitii suura akkasitti dhukkubsattee inni raddeen sana agartee miti? sirri endoo manaa nafattanuudha jedhee maallaqa mee rakkadhee dooraa sadeen tokko arfan tokko naa liqeessi damooza mukii jarraallee assaabii naa kenni liqiillee naa kennu baatte jennaan maalirra dhaabbattee liqii barbaadda kan nyaattu kan dhugdu asii yoo jennaan nama wayii mustashfaatti dhibame nama sana radda'a duratti nama raddaati ture har'a immoo hojii rabbiiti
akka namaatti deebitee jirti. Jennaan haa ta'u siifan kennaddan jedheeni anillee sifattan ufan jedhe malee dubbiin kun dhugaa miti ammam namaa naata silaa dhufanii galatoomii ani garuu fudhachuuf miti naan jedhe. Ani qarqaaree si jedhe. Ani qarqaareen ture naan jedhe. Namni kana nargamu. Akkasi darbulleen fedhu namni kuni Ani amma meetti yaadi atis. namichi kun namuma akkanaa ta'eeti moo maal goonaa nu rakkise akka ndaaqoo gurraatti sama ofirraa marsineetu maraafee irratti taa'anadha moo maalidha naa galuu dide dhuguma jechaa jirtusi wanta kana. Dhuguma. Maal ishitu jirta? Naman taaneeni siin barbaadaan? Maalin beekan? Garuu Duratti nama nagaa turte waan namni siin jedhe dhugaa jettee fudhattaa. durka akki duriin jiru fuulli xuriin hin jenne. Kanaaf amma magaalaa barree maal akka ta'e namni kun maal akka ta'e namni kun akkamitti akka nama jijjiiru kanaaf. Ati jettu qoy maal guddina mana geessu? Akka daanqoo xoosii ofiin marsanii darbanitti ofiin marsitanii narratti darbuu fi moo kan isin jettan kun dhuguma moo akkamii kan jedhu gaafiin akkanaa maal jechuudha? Maalin beekan itti baay'ista. Jajuu itti baay'ista akka hin jejjeni. Wanti jajuu qabu kun naan taane jechuu keeti? Naan taane wanni jajuu qabdu shakkii qabdi. Akkamitti shakkii qaba nama kana waan keessa beeknuu fi Ani maatiidha wal isin mana mana wal beekna dhugaadha namni kun nama dalagatu nama deemu nama yeroo baay'ee biizii ta'ee jireenya isaatiif kaatu dhugaadha garuu isin immoo baay'ee itti dabalta. akkamitti itti daballe qoy amala isaa waan beeknuuf amala isaa sana sitti himne alaamaa waan inni qabu waan irratti bobba'uu fedhu hunda sitti himne nama tokko amala isaa itti himnaan ituma amala isaa sanas raddaane zim jenneetu mootti si oofneen ta'a amala isaa hunda sitti himne ka waan inni qabu waan boru argitu waan boru argine maal gochi haasuuf nare Bakka rakkoon qabu idaatiin barbaanne nama meeqa isa tamanyaa jira. Maa isaan bira darbee dhufeera ganama sanoonni oole. Nuukaa bakka nama gaarii. nama sinirraa natti dhufeen fedhaa jedhe Nama bar sinirraan isinitti dhufe erga fedhe ni laalla ka maal godhare haatee bareeddeenaan duubanaa deemtee dhe Oromoo. እሺ Ittuma deemnee laalla ka rakkoon qabu nama jireenyaa ta'u nama adaba qabu nama seera beeku nama rabbii isaa sodaatu nama dubartii bulfachuu danda'u malee nama shaararratti achi nama gatee maal jedhoo ta'e faayidaan qabu. sanatoota aan akkamittiin siinaa wabbolettiiti mee akkamittiin waan akkanaatti seenii wanti kun sii ta'a nama boru si fayyadu akkamittiin siin jedha afaan guutee aniin kun itoo nama akkasii ta'uu baate Nyaata qoqa. eh Nyaata onni laalla walumaan laalla kan shaalla. haa ta'u miti Bakka rakkoon qabu sirriitti yaaditi. Ofii kee wajjin dubbadhu. Bakka waan jiru. ofamansiisi kana waan shakkitu tokko hin qabdu waan irraa dubbatamu immoo umaan qabu gaaddisaatti waa tokko amalli isaas fudhatama qaba oo horgites oo'ee jedha akka daa'imaa namas kaatee waan ati jette sana irti qaqqabu nama of duuba deebi'uu miti nama akkatti bakka akka gaararraa tokkotti si jiraachisuu miti nama qalbii isaa qulqulluudhaan si yaadu atis immoo waan jettu lubboonaa keetiin hoolii buliitii lubboonaa kee amansiisi. Bakka dhiboo kiddii sarmee. Bakka cinqiniin. Maaliif nama baay'eetu jira waan ta'eefu. La ta'u qabu ka ani immoo nama keessa beektu tokkotti amanamaa qabu tokkoon nama hawwita malee nama zim jedhee kan shilabbeedhaan nama hawwitu nama beektu tokko nama hin beekne yoo ta'e namni kamiyyuu akka rakkatu feetaati Allah taada Garuu jechuun waan hin tokko dirqamaan karaa akkasiin taa'ee. isti dhufee laata waamime Hin gaaddisan. Hin jiru. dhugo Rakkoon qabu mana muddama. Yeroo biraa tola garraaniitiin ammaaf na muddamaanii. Galatoo madaa. har'a immoo asuma walii kaawa akkamitti deemudha inni jetta Dhimman qaba irra. Dhimman qaba. Meeshaa wayii mana namaati fudhachuu deema. eshi Kanaaf yeroo biraa waliin haasofnaa har'aan eeguu hin danda'u. Yeroo biraa wal agarra. Torbee wal agarra rakkoon qabu. Bakka yaada hin jijjiiriin ka bakka ofii kee wajjin dubbadhu. Waliin itti of amansiisi sammuu kee amansiisi nyaata rakkoo waan kana jecha kiyya bichaatti namantu wayin silkii isaa siifan kennaa silkii illee wal dubbisaa naa bilbileera inni anatti jalaa kaasuu dide. si bilbilee Jalaa kanas kaasuu dide. bakka bareeda waan gaariidha kun kastaanani mee anallee amanuu baatte isin lamaan waliin haasa'aatii jecha isaa irratti
Na bilbilee hojjettaa sonneerra sinitti. Abbaan lamaanuu walii amaname malee jechi namaa fudhataman qabu baay'inaan. Na bilbilee finni walii bilbilee jirra. Eshi. Qaaman wal agarra guyyaa tokko naan jedheera. Eshi. Kanaaf rakkoon qabu. Akkas taanaan bareeda. Ka'imnaa koo shaayii naa danfisiif. Na shaayiin dhugaa. Inji afaan duwwaa bahuuf hin taatu. Kun immoo na horii. Yeroo biraatti nan dhufee taphadhee. Eshi. Shaayis dhugee maal jennee deema malee amma nan muddamaan. La akkanatti hin ta'u. Ka'immaa. Maal jetta? Maaliin nana taasaa jirtu kun? Qoy. Ofii wajjin haasa'e. Ofii wajjin maal haasa'aasti? Naa taallaltamu an nama jabaadha bar nama xiqqaa na seete taa'e gadi. Ani maal si jechuun taa'e gadi.